السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمت تجالتن تتهررت تكاملاتو هندي كيسانو بكجرتني تنجيني ربي قدان سيولين هجرات سنيف هبايو تيجا إيجا قويا هرعاكنا أكو سنيف قدرالي قديفني تري siniif illee poostii godhee ture yookaan fi agartan taate hundi nama argee fi arginu beeku garuu YouTube chaanaala jadiitu jalaa haak ta'ee jira jechuudha. Deebisuuf naannessutti jira Sa'idooni. Deebisuuf hedduu naannessutti jira. Saniif yoo fi kaniif deebi'u taate jedheeti hagammaa viidiyoo saniif gadi hin dhiifne ani duraan akka isa jajjabeessaniif akka subscribe YouTube chaanaala haaraa amma birnati kana akka isin subscribe gootanii fi ture. Garuu ammoo wanni akkasiin godhiniif hin deebi'a jedhee yaade dhiise jechuudha viidiyoo duraa takkallee amma ammootu yuutuubaa eegaanii fi sa'a meeqatti naannessutti jiranii hin deebine jechuudha. Sa'idoon hin deebisa akka godhu chaanaala biraa bantanii gadi hin dhiisinaa jedhee viidiyoo reefu tana chaanaala wayii bannee gadi dhiifne jirra jechuudha. Jadiidillee Sa'idoon illee quban qabanii. Yaani viidiyoo yeroo numarru arganii jiran malee gadi dhiifneef gadhiisuu dhabuu kennoonni isaan beekan hin jiru jechuudha. Saniifuu iimeela haaraa bannee irratti gadhiifne jira. Linkii viidiyoo amma isiniif gadhiisaa jiru kana linkii azalatti argattanii azalatti seentanii subscribe godhaa fi amaanaa isinitti haa taatu. Amma subscribe malee warri viidiyoo kana agartan hundi keessanuu bakka jirtanitti du'aa godhaa fi rabbiin siif haa deebisu jedhanii hedduu gadda guddaatu na dhagabe dhugaa dubbachuuf. Maaliif jennaan YouTube kana amatti sadii waggaa sadii guutuu itti xaaree itti laffee waa meeqa itti argachuudha. Namni YouTube dalagu ni beeka. Dalagaan tan dalagaa sammuu gaafatti. Yeroo bakka biraa dalagaa biraa daleennu guyyaa dalagachaa ollee galgala irraa inni rafna. Garuu sammuu tana keessaa itti yaaddee yaada qopheessitee irratti hojjettee gadhiifte jechuudha. YouTube yoo diraamaa dalayduu iskiriiptii seerkaa mataa waa meeqa akka itti rakkataniiti jechuudha kan wanti fi wanna jedhanii. Dhugaa dubbachuuf gadda wani nama gaddisiisu jiru ilma namaatiin itti kadhee yuutuubiitu haa godhamee inshaallah kabiraa banneen guddifnaa fi garuu rifannoota inni akkasii rifatee kaf jedhisantu hedduun natti dhaga'ame. Nuti namoonni hedduun itti aaranii jiran saayoo kiyyallee jedheetti anis itti aaree ture dhugaa dubbachuuf. Garuu maal jetti Oromoon lafaaf wal lollee malee lafeef wal lollee lafaa nuti dubbiima akkanaati yaani nu lolchise malee mush gadda walii jaalallee yookaan lafeen teenya takka lafeen teenyaaf waliin lollee jechuudha. Saniifuu inshaallah rabbiin haa deebisuuf anis haga dandeetti du'aa isiniin godhaa fi viidiyoo inni gadhiisu hunda sheerii godhaa fi waan dandee hundaan gargaaraa cinaa dhaabbadha jechuudha. Isinis waan dandeettiin hundaan gargaaraa cinaa dhaabbadhaa jajjabeessaan isiniin jira. Wallaahi yoo rifitti yaaddaniitti rakkatanii guddiftan yuutuuba hedduu nama mararara. Waan akkana rabbiin isin mudini akkuma durallee akka ta'e YouTube agartanii jirtan fudhatanii yeroo sanitti maqaa irraa jirtan iimeela duwwaa fa'aa fudhataniiti irraa subscribe achirratti achi galabbatan jechuudha. Guyyaan gaddaa tokko guyyaan gammachuu hedduu jedhanii guyyaa gammachuu hedduu dabarsanii jirra. Guyyaa gaddallee akkasuma deemee namatti dhufa jechuudha. Akkuma gammachuun jiru gaddillee ni dhufa. Garuu gadda jechuun hin qabnu maaliif jennaan yoo sana daranii nutti dhufte maaliin jennaani sanumaafuu hundi keessanuu waan dandeessanii xiiqin dammarra mi'oofte akkuma jedhan san gargaaraadha. Gaafa YouTube chaanaala isaa xiqqaa subscribe waan takka hin qabne san namni jalaa haa godhuu yaadu hin jiru jechuudha. Amma garuu xiqqoo guddannaan jalaa haa godhame gurbaan kun amma maatii qaba. Jaartii fuudhee jira gaanii maatii qaba haadha manaa qaba ilmoo qaba yooma tana gaddini wallahi gaafa isiin amaliyaa taasisan hedduu yaanii waan addaa takka nu dhagame yaanii anna biratti illee namnis amaliyaan illee ta'e hin beeku. Amaliyaa jechuun nuti biyyatti waan guddoodha nu biratti ka yaanii operaasyoonii ta'uun operaasyoonii gaafa isiin operaasyoonii ta'uuf hosseentu ammaas mucayyoon ijoolleedha. Hedduu gaddini guyyaa sanis maan hunda qabachuu dadhabni an akka fuula keenya agarreetti hin bo'aa ture wallahi wabillahi akka jiteetti fuula keenya agarree maaliif jennaan ana daran silatti dhagaamitti waan jedhu takka. Garuu amma yoo deebitee sun dabartee ni dabarte waan hundi jennee itti amannee jirra. Garuu sun dabartee bakka ganaan deebitu jennee osoo teennee yaadnu amma immoo tun laaftuudha. Garuu alhamdulillahi dhufte ka xiqqaattullee yaanii gargaarsa namaa fedha. Daruurii gargaarsa namaati isa keessa sheer godhuu fi viidiyoo gargaaraa sheer godhaafiti. Facebook illee warqabdan Facebook irra sheer godhaafi warri YouTube qabdan YouTubera warri taatan keessattuu warri wanni akkanaa tan gaaf takka na mudatuun ooltu warri jettanii ammaas rabbiin isin hin mudin wallaahi nama abdiina kiyyaanuu waan akkana kanaan hawwu rabbiin isin hin mudini
waan dandeessan hunda is keessaa godha gargaraan waan danda'u hundan godha silaanii fi arra taatee fi namni subscribe fi kanamarraa ofirraa qoodee namaaf kennu taate arra jadiitiif hin kennan. Maaliif jennaan lubbuun namaatu yaani nama gargaaru jechuun ajiri qaba. Ammas YouTube channel kana mujjadiit kophaa isaa itti xaaree itti cinqamee har'aan ga'e wajjin irra dayine kiyya kasin amma agartan kana jadiidi wallaahi harka guddaa keessaa qaba. YouTube kana asiin ga'u irratti jechuudha. YouTube guddaa qabaadheeti miti. YouTube umma xiqqaa kee isin agartan kana hanquma tana subscribe ol oofu kuma 30 nu ga'u Oromoo ta'e ni beektanii miirii namni subscribe namaan godhu. Ammas namni social media fayyadamu illee xiqqaanatti fakkaate miti. Namni social media fayyadamu guddaa maal laakiin subscribe namaaf dafanii hin godhani. Wallahi miti asiin ga'u irratti kiyyarra jadiit wanti guddaa shoora ol aanaa irratti taphatee jechuudha. Akkasumatti keessatti illee gaaf guddifnu diraamaa dalaguun yaada iskiriiptii waan adda addaa viidiyoo waraabuu gargaaruun taatota taanii dalaguun waan adda addaa dalaguu turre gaafa diraamaa dalaguu turre san keessattuu jechuudha ammaa miti. Gaaf sanitti hedduu wal gargaaruu turre wal cinaa dhaabbannee yaanii wanta jechuu turre chaanaalli kun chaanaala keenya hunda jechuudha. Keenya hunda jechuu yoo jedhu irratti xaaree irratti goonii qofaa miti. Gaafa jadiid irraa fayyadamaa ta'u irraa fayyadamnee jadiidii wajji. Gaafa chaanaala keenyarraa nuti fayyadamnu nu waliin fayyadamii. Amma biyya tana keessatti akka agartanii shuggaa mataa qabannee amma kana jiraannu kun osoo YouTuber ta'uu baatee nama biraa ta'ee hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan namni maallaqa xiqqoo doolaara 150 waan dhiirti keessattuu doolaara 150 dalagan jechuudha. Namni ol aanaa dalagu kan nyaata dalagu kanii fi cinqamee wanna jedhu doolaara 200 dalagaa 300 dalagaa jechuudha. Kana jechuun kiraa manaa kafaltamu, ifaa kafaltamu, bishaan kafaltamu, majjaariidhaan hatta manni mijaanatti illee qophatti kafaltii qabachuu biyya kanatti. Saniifuu jadiid amma YouTube isaa keessaa maallaqa keessaa qaba. Baasii yaanii ganaa keessaa baafachuun hin geenye maallaqa ganaa keessaa qaba ganaa keessaa baafata. Akkuma agartan haati manaa isaatiillee deetteetiin jirti. Maatii qaba. Isaan hundatti yaada mataa isaa qofatti yaadu akka kiyyaa fi akka nama kaaniti miti jechuudha. Inshaallah khayrii rabbiin haa godhu hundi keessanuu jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa jadiidi. Waan irra keenya itti deebi'eetiin yeroo biraatillee viidiyoo maree isiniif hima. Hanqa duraan eegaa turre jechuudha. Duraan yoo deebi'e jennee eegaa turre wanni viidiyoo kana isiniif mareef naannessanii hin dandeenye deebisuu saniif viidiyoo kana isiniif maree. Egaa hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u hanqa xumuraa waan irra keenya hanqa isin